لا لا فيديو كان maal gochuuf durbummaa koo Ndeen kun naka. an elementary dha fuudheen baanedin Kuma kana gore. لا شك فيها مازو سما بر baltasari ma baltasin ju Ethiopian jita oduta yani yudu fe ba Ethiopia la sinigalu tiguutu masqala dabaabaa irratti intala barbaadee wajji yoo hawaan barbaadu godhe assalaamu alaykum namni galchuun jiru jechuudha. Gaarii miti akki kun Oromoo dhiisaa wanni kun. Akam, Ijole Oromo, Dear 2. Akkam jirtu viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyootti bohaaraa irraa barannu akkasumas viidiyoo torbaan kana miidiyaa hawaasaa irratti haasaa guddaa ta'es qabadhee dhufee jira hanga dhumaatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas laayikii godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada. Laayikii 1000 ol barbaada viidiyoo kana irratti yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. India diga darat kaman dalana rakat diku hatta inde mal balis mal rakat mal sima dalanten no parking fuddu dem ne bira hatta sitas dagafe dalana rat diga Dor balin kene no parking corona rat diga sini fuddu dem atri dig dari yu damo fuddu dem no parking atri as dagafne male mal birkida kun indom Kabadani kana. Korkoro di tay siritu. Nakatu. Nafatti buuse. Ila siritte me ko shangisa. Inna battati fiigdu aggi. Siritte me. Dhaabatta maal taate ati sojiin fiiguu qabda malee. Isheen jaalallee keedha? Qarshii miileena 10 sii kenne jaalallee kee kana dhiisituun siin jireennis ta'a. Eegee fardaa. Hey. Nagaa keessanii? Jirtuu siin? Gaaffii tokko ni si gaafachuu barbaade. Isheen jaalallee keedha? Qarshii miileena 10 sii kenne jaalallee kee kana dhiisituun siin jireennis ta'a. Qarshii miileena 10 sii kenne jaalallee kee dhiisoo jedheen dhiistaa. Qarshii miileena 10 siif kenne jaalallee kee kana dhiisiyoon siin jireennis ta'a. maal sitti hammat anemo Koi ko budya to na nafati. Kottu me. Time. Transfer godi ko. Transferi maali si goda ani dhuguma jechuudha inni jiran dhuguma jechuudha ani oboleessa ko amma researchiin hojjetaara nama moo qarshiitu caala kan jedhu irratti hojjechaa kanaaf hin gaaffii kana si gaafadhe malee saantimii tokko buukii korran jiru kanan si dabarsu jiru qarshiin jaalala nama caalu hin qabu. Rajuuntu maallaqa qabdi. Hee eessa baddee boo? طولوا غيانين فوري مال ندق إنا لله وإنا إليه راجعون. أولي سيدبين بدوراتي. مال تومن. جارتي عمري أفرطي مشاني تيم فوري. عمري أفرطي مشاني. مالك قبدي. مليون سديت قاشن قبدي. مليون سديت قاشن. إيه خاو طولوا غي. خلاص ملكوي تيتي. صلاة مربي خرد وكاسين سرادوتوف. سرادوتوف. Akkasiin sirraaduutu. Gurbaa akkamitti rukutamtee galta maqaadha dhiira rarraaftee deemta miti? maalinni isa namatti rukutanii Oh, anta in turte kot. Ma turte akkana. Iddoo ta'een deemaa jira dhiifama waliin taasaa. Maali footoo na kaasee dheen bilbilee eechise amma. Dubartiin naa bilbilee. Ekkoo sistariidha keessa birriin qabu. Maal jechuudha? Footoo asitti akkana kaastu barbaade. Isin hin kaasu. Maali? Dhiiraan kaasu. Maali? Dhiifama naa godha. Maali? Maali? Nuti dubara malee dhiiraan kaasu. Akkam? Laash iddoo kanaa fi iddoo kana bichaa qaban. Isaan warra qullaa isaan kaasne. Anoo kan koo birri miti? Kootta adda achitti laxafamaa kaa girgirdaa irratti. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Maana rukut. Maanni maafan kaasne birriin kaffalu? Dhiirri kaffalu. Maali? Dhiirri suuraa ka'uu qabu. Maal dhufte? Dubartoota malee dhiirri suuraa ka'uu hin danda'u. Maal jechuudha? Laala viidiyoo kana laala. Namni guddaan akkanatti. Gaashee xusaati irra jirtu akkas jettani cirraashi. Innaa piippi jettani dhufiinaas innaa xiitti jettani dhufiinaan tiktookii irratti nu as fokkortuu nu as cirraashi kan keessan immoo meeshaanu mul'achuuf rub guddaa irra jirtu. Zinneenyaawwan keessa mul'achuuf rub guddaa irra jirtu. Kalalli godhaa malee xinnoo shi gaabiidhuma shafanni godhanii gaashee. Caanni jedheetu nu fenni baranaan tiktookiin.
Ede Amanuel irraa riifariidhuma tiktookitti xaafuu jammaranii bashitanya hundumaa fi ara gash ara faazar sina siraatii numa qabaddaa sheemii wanti jedhamu jira sheem sina siraatii astakakkala nun tokkorsiisi. Miidiyaa hawaasaa kana irratti waanuma ajaa'ibaa argaa jirra. Nama guddaa gana ga'u irraa wanti akkanaa kun viidiyoon akkanaa kun sirri miti waan irraa hin eeggamne. Durbummaan gosa sadii jira jechaartu. Durbummaa gosa sadii jira. Tole. Saandish Doktor. Wayyee. Nagaartuu. Nagaara. Jara yeroo darbe interviiyuu keessa wayii argee ture. Akka baay'oolojii irratti barannetti na yaadadha. Bakka sadii turanii ilaalaa turanii. Durbummaa sadii qabdee jechuudha. Akkas natti fakkaata. Interviiyuu. Durbummaan gosa sadii jira jechaartu. Durbummaa gosa sadii jira. Tole. Sadeessan keessaa kam akka ta'e baruuf ni kan koo. Kam akka ta'e baruuf ni kan. Durbummaa ilaalamuu dhufte. Abbaa manaan qabdu. Qaba. Qaba. Bakka inni miti ilaalu deebi. Ati dura doktora maali? Abbaa manaa eega qabaatte innummaan gosa kam akka ta'e ilaalee sitti hima. Ishi durbummaa qabdaa jedhii yoo qabdi ta'ee rakkoon hin jiru na jechaa. Maal gochuuf durbummaa koo? Ndeen kun naka. An elementaryidhaa fuudheen baanediin. Elementary mana barumsaatis baaneen. Yoo barbaadde ana nama malee durbummaa koo jettee dhufte taanaan hin jiru. Elementaryidhaa fuudheen baanette kutaa 8 gaditti galaalaan isheen laattee dhufte jechuudha. Dhugaa gilsiidha garuu namni akkasii gadi buusii maa durbummaa maa hojjechiisna. Durbummaa rakkoo maalii qabamu ati? Durbummaa daqiiqaa 5 moo? Asirratti wanti nu sirriitti hubachuu qabnu daqiiqaa 5 illee haa ta'u achii gadi illee haa ta'u shamarran dubartoonni durbummaa qabanii kabajaa guddaa fi jaalala guddaa qabu. Haala ati keeyyuun boqotteen buddeen tolchame torbee lama nuu taa'uu jalqabe am. Gurbaa. Attam jirtu abbaa. Ayyaadha. Nagumaa. Eeggati dhuftee dhamteegaa. Nuun furdanne ati nuu qatte maaliif seeta midhaan mana keessaa laa dursi amni nyaataaf fixaan jedhaan tuutan mana keessaa midhaan nu fixaan se'anii situ fixa. Maal abbaa akkasin jedhiin haame haala ati keeyyuun boqotteen buddeen tolchame torbee lama nuu taa'uu jalqabe am. Waan gaarii godhes akkasii akka gootu. Rabbashi sitta cimsan nuus takka jiraanna malee dhufnaan nu ajjeeftaati. Maal kun hin jirru bakka amma kun tafkii keessa. Hin jiraatin ati maal na fayyadde mana teessees asis teessee maal na fayyadde. Emotional damage. Jiraanu nu fixe kun asitti bakka. Hin jiraatin hin siin jedhe jiraa kee hafuudhu lubbuu kee hafuudhu taa'i asuma. Silaa mana dhuftee maal na fayyadda itu haadha kee teessee gargaarteetii silaa. Waa meeqa maalatteetu waateetu mo'edhanoo. Maali na teereen sangaa namaan oofe nama natti kennannaa hin oofe malee yoo mana sangaa sirra oofusi maqaa na balleessiti ati koomiti shakkeeran durii kaasee naadha kee wal dhaban koomiti ati. Kanama biraati. Kee keessaa si baasu jedhi ati kee midhaan sii fiddi guyyaatti tokko sii fiddi. Maal tokko nyaadheen noo lamaani. Biyyoo nyaadhu kunuusitti baay'ata. Tapha kanarraa barnoota guddaa argachuu dandeenya. Abbaa isaatii mana hidhaa keessatti itti dhaqeeti mooraalii isaa hamilee isaa akkanatti tuqee jira. Abbaan kun waan sirrii hojjete moo waan sirrii hin hojjanne? Mee yaada keessan koomentii jalatti na barreessaa. Ani amala kiyyaatti nama hin qabu dhalaaf hin qabu. Dhalaan takka mi'a saabatu mo'aas kontirool godhee kiyya godhadheetiin jira teessee jirti. Micoo san malee. Okay? Micoon sun akkam na goote? The way she treated me, the way she giving to me love. Bakka wanni si hunda adda bo. Akkuma akkana godhe. لا شك فيها مازو ثم أبر dhugaa rabbii garuu sirra laalamuu shabaaba xiqqoo bakki sirra laalame bakka ati umuraa dhufte malee bakka ati umuraa dhufte fi bakki sirra laalame fuula kaameeraa duratti bakka ati yeroo nama dubbiftu laal shamarran fa'a.
jettee sobdu sana xiqqoo tokko sirra laalame malee wanni sirra laalame xiqqoo kanumaaf malee ati shabaaba sirra laalamu xiqqoo kijibuu balleessite malee yeroo amma fuula kaameeraa duratti hin kijibda sobdee muxawwaaf goggoota. Annama akkanaatu fi jedhaa ture kanumaaf sammuu namaa keessatti waan addaa uume ilaalcha namoota harkisee jira malee waanuma ilmi namaa hojjete. Akkamitti dhufnee hajjii goona? Akkamitti dhufnee umraa goona? Isinuu nama yaabbattanii kaatanii gizee namni gale viidiyoo nama laxxaftu. Jinniin isin haa laxxafu hin jedhu waan. Saroota. I love you shamarran Dubaay. Leesh. Infa kida. Gida. Kida fi kuwees. Gaariidha akki kun yenee qima mocha. Gaariidha. Gaarii miti. Kolfaa isin nu gubanne wallaahi dhati. Laa ilaaha illallah. Gaariidha garuu akki kun. Gaariidha. Ani feematoonni labana kana maaliif Su'uudii dhiiftee Dubaay deemtii? Namoonni icciitii namaa baastan, namoonni nama salphistan waan sirrii hojjetaa hin jirtanii, nama salphiftanii icciitii namaa miidiyaa hawaasaa irratti baastanii faayidaa maal irraa argattu? Namni hundi Dubaay deemu, ka kitaaba barreessu Dubaay deemu, ka sirba baasu Dubaay deemu, xiqqaan Dubaay deemu, guddaan Dubaay deemu. Su'uudii kana maa dhiisanii edaa isintu mushkilaa eegale. Lakkaa Su'uudii fi mushkila kabiiriyya. Rabbi isin haa qajeelchu. Kanuma isin jechuu hin danda'u. Rabbiin tokkochi isin haa qajeelchu. Rabbi isin haa qajeelchu. Aamin jira. Hunda keessanuu waa'ee hudduu namaatirra haasa'uu viidiyoo wal waraabuu kana Rabbi isinitti haa qajeelchu abboo. Kaameraan keessan viidiyoo hin taane waraabin abboo. Haadha mushkila kabiir wallaahi. Aamin jedh. Wallaahi laziim gubanne. Abdii kiyya mangistii. Gaarii miti akki kun Oromoo dhiisaa wanni kun Rabbiin birattillee nama birattillee gaarii miti. Ilaa yawmal qiyaamaa ittiin azabamtaa dhiisa. Abdii kiyya Rabbiin duniyaa dhuman qabne sitti haa kennu abboo. Waan kennituun dhabiin bonaa gan. Rabbi waa'ee hudduu namaatirra haasa'u isinitti haa jessu wallaahi. Gaarii miti dhiisa. Xuru adeellame hee. Nuti kanu yaaddasaa jiru waa'ee saba kennati malee waa'ee hudduu namaatii miti bara. Viidiyoon itti aanus viidiyoo torban kana namoota hedduu ajaa'ibsiisee namoota hedduu rifachiisee viidiyoo kana irratti abbaan viidiyoo kanaa deebiillee kennee jira haa ilaalu. Baltasaari ma baltaasin Itoophiyaan oduu ta'e jedhanii iyyuu dhufee baate Itoophiyaa illee sinii galuu deema akkanuma suuta jedhee sinii galaaf shira. Alhamdulillah wanni ani itti gammade tokko yoo jiraate dhiironni Oromoo faranjoomu wanni guddaan ani itti gammade. Tiguutu masqala dabaabaay irratti intala barbaadee wajji yoo waan barbaadu godhe assalaamu alaykum namni galchuun jiru jechuudha. Viidiyoon isaallee akkanatti baatee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti faffacaatee jetti. Viidiyoon tun isa bira geettee innis viidiyoo kana irratti yaada gahaa ta'e deebii gahaa ta'e kennee jira haa ilaalu. Waa'ee murtii guutuurraa wanni ibsuu barbaadu murtii festival jaartii hin qabu nama shugarmaamii biyya alaatirraa hin fuune bitaa Ameerikaa jirtu hin fuune mindaa fi niqaa irraa buufattu jechuun ittiin heerumne jechuufi. Akka Jamaal Ibrahim fuudhate. Akka Jamaal Ibrahim heerumetti jee. Amma duree. Amma duree. So akkasitti heerumne tabiraa wanni si himuu barbaadu murtiin nama jireenya ofii ofiiniif jiraachisu. Iccitiin amma isaan haasoo jiran kun iccitii jaarsaaf jaartii jidduu turte jechuun eksiitii har'a waggaa takkaaf ji'a dura wajji turre bira turte. Leelloote har'an jeeni. Ati gabaabumatti waan dabreedha isii bira ture kun jaarsa jaartii waan barbaadan waliif ergan jeetii yaada. So kana warri har'a diina akka diinatti walitti nalaalu jiran kuni wanta san barbaadanii maallaqallee kafalanii fi isii biraa fidan. Wanni kun gareen ijaarameeti biyya arabaa kana keessaa godhamaa ture. Viidiyoon tun viidiyoo isaa ta'uu amanee jira. Haadha manaa isaa wajjin viidiyoo kana namni biraa haadha manaa irraa fuudhee gabbaasuu isaa dubbataa jira jechuudha ifaan ifatti haa xumuru. Waa'ee oduuf odeeffannoo fiigaatti jiru kana maddii iccitii kana eessaa jee namni baay'een cinqa akka waan viidiyoo waraabee nama biraatii arginu. Iccitiin kun iccitii maatii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture kana yookaan nama waliin jiraachaa ture eksiitii akka jechuun waggaa lama dura ture. Iccitiin kun iccitii mana keessaati. So har'a namoonni anaa wajjin gibbii diinummaa fi lola dhuunfaa keessa jiru karaa barbaadan ishee akkate iccitii kana laafatu. Isheenis sadarkaan har'a anirra jiru kanatti gammachuu anaaf akka hin qabne naan tilmaama waan ta'eef anaaf siin gammachuun egaa deemne waggaa takkaaf ji'a afuri. Kana dura guyyaa tokkoof dubbadhee hin beeku. Har'a garuu sababa kana wal qabsiisee ibsuun barbaada.
iccitiin kun iccitii maatii jidduu jirutti akka hubatamu gabanumaan bira ture. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a. Hundi keessanuu laayik godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada. Hiriyoota keessaniifis sheer godhuu hin irraanfatina. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.